Baga wala garre waggaa sadi mu afur tura waggaan as dhufe lakkoofsi Oromoon biyya Faransaay jiraachuu gaafsan hin dhage. Lakkoofsi Oromoo gaafsan asitti agarree hedduu lakkoofsaan xiqqoo ture. Kaamma jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin ga'u ture jechuudha. Jara akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi? Ammallee wal hora, ammallee baay'adhaa, baay'inni qofti gahaa miti. Har'a siyaasaatti kuman dubbadhu. Waa'ee hawaasaa irraa hin dubbachuu barbaada. Maaliif lakkoofsi keessan akkana bal'atee argachuun hedduu na gammachiisa yaaddoos natti uumu. Yeroo baay'ee Awurooppaa keessatti hawaasni guddaan kan jiru Jarman, Noorweey, biyya Ingiliziiti. Asitti immoo waggaa lamaan sadan dabre kana keessatti lakkoofsi namaa akkanatti baay'atee dhufuun carraan nu uumuu qaba. Carraan nu uumu biyya sana keessatti illee gadi dhaabbanne lakkoofsa biyya kanaa qabnu kanaan fayyadamnee bifa adda addaatiin uummata keenya bira dhaabachuudhaaf hariiroo mootummaa fi uummata Faransaayii fi hariiroo uummata keenya walitti cimsuu irratti lakkoofsi keessan baay'achuun bu'aa guddaa qaba. San qofa osoo hin ta'in ijaaramuufis hawaasa kana cimsuufis waan gaarii carraa gaarii uuma jechuudha. Kanaaf baay'achuun keessan na gammachiisa. Haa ta'u immoo akkanatti baay'attanii yoo sirriitti hin ijaaramin yoo wal hin dhaggeeffatin yoo of hin danda'in yoo wal hin danda'in asset yookiin immoo faayidaa nuuf hin qabdan akka uummataatti liability kaa'uu ba'aa ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf dura teessuun teessan addee duniyaan hamma tokko biriif naa godhaa turte yeroo gabaabaa keessatti hawaasa cimaa ijaarrachaa deemaa jirtanii hamilee namaa kenna. Nama jajjabeessaa by the way ganama isii miti kaballeesse dhiifama isii gaafachuu hin qabdu dhiifama yoo gaafanne nuyi numatu gareen security keenya airport irratti simannaan godhamu rakkoo waan qabaachuuf bakka ofii to'an galma keessa ta'uu qaba yaada jirurraayi nutu jalaa dhokatee dhufee isii osoo hin ta'in nu dhiifama isin gaafata. Gara haasawaatti akka deebinu Oromoon Faransaay akkanatti baay'atee jiru kun babbareedaan dargaggeessi kun akka ilaalutti average umriin keessan 25 hin caalu. Hedduun keessan qurxummii irra dhiittanii Jarman keessaaf Xaaliyaan qaxxaamurtanii dhuftan. Abdii namatti hortan fuula keessan hoggaa laalan. Abdiin sun dhugeeffamee saba keenyaaf uummata keenya bu'aa akka buusu tokkoffaa akka nam tokkeetti jabaachuu gaafata. Carraa argame hundaan lafa taa'uu hin qabdan. Hojjechuu qabdan. Hojii osoo hin tuffanne. Biyyoonni Awurooppaa kun welfeerii namatti kennan yeroo baay'ee gargaarsa. Haga bayyanatanii ji'a muraasaaf gargaarsaan jiraachuun gaarii. Garuu waggaa 5 waggaa 10 gargaarsa irra hirkatanii jiraachuun miilaaf harka of naafessuu ija of jaamsuudha jechuudha. Kanaaf hamma danda'ameen hojii osoo hin tuffanne hojjechuu. Hamma danda'ameen waan fedhellee haa ta'u maaliif suphee hojjechuu hin taane barachuu. Nana keessanii dargaggoo Oromoof Oromiyaa fayyaduu barbaaddanii of danda'uun hojiidhaan barnootaan of danda'uun barbaachisaadha. San qofa miti akka namaarratti akka nam tokkeetti naamusa horachuu qabdan. Naamusa hin qabdan jechuu kiyyaa miti. Dargaggeessii waan turtaniif anis osoo arriin hin nyaatiin sadarkaa keessan waan hin tureef bara dargaggummaa keessatti wantoonni nama hawwatan kararraa nama maysan baay'ee jira. Biyya hambaa keessa jira. Biyya Faransaay, biyya Paaris, biyya Awurooppaa kana keessatti isin bakka bu'oota saba keenyaatiif uummata keenyaati. Akka bakka bu'oota saba keenyaaf uummata keenyaatitti ormi dhufee isin argu, kararratti isin argu, hojii irratti isinitti dhufu, mana barnoota irratti isinitti dhufu.
gammada Kadir abdataa sirin jiru gurbaa Oromoo intala Oromoo takka sirin jira naamusa gaariin amala gaarii yoo isin arge Oromoo ija gaariin laala naamusa hamaa keessatti waan gadhee keessatti waan hamaa keessatti waan yaraa waan balfamaa keessatti yoo laale immoo namni sun qofa osoo hin ta'in ummata keenyallee ijaan kutanii ilaala jechuudha. Kanaaf isin dipiloomaatota keenya isin ambaasaaddarota keenya naamusa ofii guddifachuun hedduu barbaachisaadha. Faranjii biyya Faranjii jirta. Keessattuu biyya Faransaay jirta. Awurooppaa keessa jirta. Hawaasa itti dhufne kanarraa waa hedduu barachuu qabna. Aadaa Faranjii barattanii baddanii waliin jaan suni guututti dhugaa miti. Aadaa ofii cimsachuu naamusa safuu Oromoo cimsachuun qabatanii itti fufuun gaarii. Waan gaggaarii immoo uummata itti dhufne kanarraa barachuun immoo na barbaachisa. Waan uummanni Faranjii kun uummanni Awurooppaa kun itti gaarii hedduu jira. Wanni gaarii keessaa tokko naamusa. Mirga namatti darbuu dhabu. Of eeguu. Mirga namaas eeguu ofillee eegsisu. Hojiirratti cimanii hojjechuu. Kun naamusoota biyya kanaa agarru keessaa. Ka biraa aadaa wal danda'u tolerance. Yaada walii danda'u, ilaalcha walii danda'u, hubannaa walii danda'u. Tolerance barbaachisaa. Obboleeyyan keessanii, hiriyoota keessanii, ummata keessan Oromoo qofa osoo hin ta'in, ummatoota addunyaarraa jiruu fi warra biyya kanaa keessa ta'an wajjin wal danda'uun aadaa isaanii kabajuun irraa barachuun ofii barsiisuuf yaaluun tolerance essential. Biyya dimokiraatawaa keessa jirta. Dhabiinsa dimokiraasiitu biyyaa isin baasa. Kanaaf wanti biyya keessanii, saba keessanii, ummata keessanii isin gabaatu gumaachisan keessaa tokko aadaa wal dandeettu. Biyyi teenya lola hamaa keessa isii galche tokko aadaa wal danda'uu dhabamuu isaati. Wanti isin keessanii, warra keessanii, biyya keessanii qabattanii galtan yuura qofa miti. Naamusa aadaa wal danda'uu qabatanii dhufu. Ka biraa aadaa baradha, aadaa ummata biraa. Aadaa warra Faransaay baradha. Aadaa sabaaf sabboota jira. Warri amma Afrikaa kaabaa kun baay'ee irra jiru. Aadaa isaanii baradha. Barachuu qofa immoo waan tokko immoo abbooyi godha. Geetoo hin hundina. Hiriyaan kee hundi Oromoo taana. Ka wajjin dhuytu, ka wajjin taphattu, ka wajjin barattu hundi Oromoo qofa taanan ati of miidhaa jirta naannoo kanatti. Oromoo kee fira kee jabeeffadhu. Orma immoo firoonfadhu. Na dhageessaami? Fira kee jabeeffadhu, aanaa kee, lammii kee jabeeffadhu. Kabaji guddisi gargaari. Orma irraa immoo of hin moggeessin. Isolationist ta'uun hin barbaachisu. Nuti wanni agarru akkuma kalee warra Jarmanii jechaa ture. Isin amma Oromoota Oromiyaatii miti, Oromoota Faransaay, Oromoota Awurooppaati. Amalli keessan, aadaan keessan, adeemsi keessan Oromoo Faransaay ta'uu qabu, Oromoo Firaans ta'uu danda'uu dhabu jechuudha. French Oromoo ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kana gochuudhaaf afaan barachuu qabdan. Tokko ammoo hamiin an dhaga'e maali? Ijoollee as jirtu gurra yoo muraan afaan hin beektu jedhan. Dhugamoo dhugaani. Tokko ka fuudhee gurra muree laalu. Afaan barachuu qabdan. Wanni afaan barachuu isin dhoorgu tokko sa'a 24 namuma keessanitti ka wajji galtan haa ta'u ka sooshaal miidiyaa wajji jirtan wajjin afaanuma Oromootiin waliin lallabaa yoo ooltan afaan hin barattan. Afaan biyya kanaa yoo hin baranne immoo biyya kana keessatti ol guddachuu hin dandeessan. Na dhageessu ijoollee. Afaan baradhaa, aadaa baradhaa, hojii biyya kanaa baradhaa. Kanarratti yoo jabaattanii deemtan akka nam tokkotti maaliifi hawaasni tokko hawaasni Oromoo Faransaay namoota dhuunfaa kanarraa ijaarama. Sabni keenyas uummanni keenyas namoota dhuunfarraa ijaarama. Namoonni dhuunfaa naamusa mataa isaanii yoo qabaatan, gahaa yoo qabaatan, barnootaaf hojii yoo danda'an, aadaa ormaa sirriitti madeeffatanii afaan biyya keessa jiranii baratanii akka gaariitti yoo ka'oon quunnaman taate saba keenya waan guddaa fayyada. Afaan baradhaa wanni jiru tokkoffaa hojii keessaniif barnoota keessaniif gaarii. Successful ta'uuf ittiin milkaa'uuf gaarii. San qofaa miti.
waan biyya keenya keessatti ta'u lammiilee biyya kanaa mootummaa biyya kanaa dhaabbilee biyya kanaa afaan oromoon dhahitee wajjin hin ta'u afaanuma isaanii itti himuudhaaf nu gargaaruudhaaf ifis gargaaruudhaaf hojiin guddaan ifirratti hojjechuu hawaasni tokko akkuma reefu isiniin jee namoota matayyaa dhuunfaarraa jaaru namoonni dhuunfaa Faransaay keessa jiran kun barnootaan cimaa yoo kadeeman taate hojiidhaan cimaa yoo kadeeman taate naamusaan cimaa yoo kadeeman taate hawaasni Oromoo Faransaay jiru baay'ee cimaa deema. Jarmanitti tiraansfoormeeshinii guddaan argee abduu irra gaaba'uu danda'a. Koolawaa fi kudhaafur oosaa qamadheen dhufe biyya Jarman. Yeroo san wanni ture gama naamusaatiin, gama barnootaatiin, gama hojiitiin baay'ee gadi bu'aa ture. Dargaggeessi keenya baay'ee harka kudhan ta'u ture kan hojii qabu. Kan barnoota qabu sanii gadi. Kan afaan danda'u harka lamaa ta'u. Har'a garuu kaleessa hoggaan dhaqeeru irra jireessi isaa caccabsees ta'u itti cabsees ta'u afaan Jarmanii haasa. Irra jireessi isaa hojii qabatee hojjetaa jira. Ba'aa biyya Jarmanii ta'ee hin jiru jechuudha. Kana arguudhaan mootummaan biyya sanii immoo hedduu isaaniitiif waraqaa hayyama kennaafii jira jechuudha. Kanaaf isinis wanni ani siyaasaan bakka gahuu ka dandeessu hawaasni yoo ijaarame kanarraa inni guddaan hojii hawaasa ijaaruu keessaa tokko inni guddaan kan isin qofaa miti. Erga sochii kana eegalle irraa kaasee gareelee akkanaa koomitii akkanaa kana 67 qabna addunyaarraa 67 akka Afrikaattu hawaasni akka hawaasa Oromoo diyaasporaa ijaarame tokko hin jiru kana beekaa ufitti uffatinaa. Sabni keenya baay'ee ijaarameera biyya alaa kana keessatti waggoota kurnan dabre kana keessatti baay'ee ijaaramee jira. Yoo akkasitti ijaaramtaniidha kan cimaa deemu. Akka dhuunfattis jabaattanii akka hawaasaatti yoo hogganoota hoggaa of keessaa filattan kabaja dhaggeeffadha wahii fuuldura keessan. Waumaa fi bara dhaggeeffatuun tumsuun bira dhaabachuun jajjabeessuun maaliif hawaasa hogganuu jechuun harree bilaash ta'u harree bilaash beeytanii harree kan dara deemtu kan baan fe'atu ka galata hin qabne fe'atee fe'aa hoggaa irraa buuse booda sardoo jalan kenne jechuudha. Hogganoonni keessan kun mindaan qaban waan fayyadaman waan qaban hojii isaanii maatii isaanii yeroo hojjetan kanatti hamilee isaanii cimsuun bira dhaabachuun hojii tokko irraa buutanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yoo isaan hamilee argatan hojii hojjetan hin milkeessan. Yoo isaan kan milkeessan taate isinillee wajjin milkaa'aa deemtan. Kanaaf hawaasa ijaaruun hawaasa cimsuu irratti akka mataatti of ijaara of jabeessa kappaasitii keessan guddisa akka hawaasaatti immoo hawaasa keessan cimsa. Hawaasa hoggaa jennu waldaa hawaasaa qofa miti. Afooshaa ijaarradha akka qe'ee irraa dhuftaniitiin akka walitti dhuftaniitiin uqubii ijaarradha. Masgiida mataa keessanii charchii mataa keessanii qabadha. Nama shanillee yoo taate afaan keessanii yoo dubbattan rabbi irra dhagaa beekaa. Afaan keessanii irra dhagaa biraatiin. Kanaaf nami keenya bifa adda addaatiin garee gareen waggaa akka gaariitti ijaarame. Yoo ijaaramu immoo dagalee walii ta'uudhaaf malee walirratti ijaaramuuf akka hin taane walii tumsuun gaafa ta'u wal dhufte wal bira dhaabbachuun hedduu barbaachisaadha. Dhaamsi cimaan ani isinitti himuu barbaade akka hawaasa reefu lafaa dhufuutitti akka hawaasa irra jireessi isaa dargaggeessa reefu biyya kana dhufeetitti milkaa'inni baay'inni keessan kun mirqaanni fuula keessan irraa mul'atu kun inarjiin isin irraa dhufu kun baay'ee na bohaarsa baay'ee na cimsa. Haaraa taatanii biyya kana keessa sirriitti ijaaramtanii madaguu dhabuun keessan immoo na yaaddeessa. Waggaan dhufu immoo waggaan dhufu kana jalan jabaattanii osoo gurri keessan hin muramne afaan Faransaay haasoftanii akkana eedan abdiin qaba jabaadha. Ta siyaasaa silaa ta Jarmanitti haasawanii osoo nuti Jarmaniin kaane Faransaay waan geessu hedduu isii haasa'uun nama rakkisa. Wanni marsaa kana amma deemaafii jiru xiqqoo marraa isinii tuqa. Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hoggansi kiyya kan gara biyya alaa deemee tokkoffaa isin galateeffachuuf. Yeroo tokko maal nuun jaani yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri hamilee keenya cabsuu barbaadu
kan Faransaay dhaabatee lallabuu mee dhufee sun haa baasu jennaani nu baasullee baatu achi taa'ee lallabuu san nu dhageenye dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii ta'anaan asii baane jennee itti dhaadataa turre jechuudha. Kanaaf galatoomaa jennee turre. Kalammataa haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argitan akka paartiittis akka hooggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan gorra jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kuni booda karaa kana koottaa qoolisaa jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidhamu waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan erga baannes mari'annee jennoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaafis haa taatu sabaaf sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna. Haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira. Tokko lamarratti yaada isin ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. San qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretu lolli haalli itti seemamu ni jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'a. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru joolluma isin wajjin barattan joolluma isin wajjin guddatan. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal fichiisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in uummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha. Wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu zabana kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa booda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle. It was avoidable war. Lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qooduudhaan wal dhiibuurra wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deemama. Kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee deeman. Lola kana dhaabuu baannaani Oromoofis sabaaf sablammoota biyya saniitiifis hammaataa deema. Akkuma kaleessa jechaa ture haalli Oromoon har'a keessa jiru baroota cunqursaa amma duraallee akka ammaa kanatti dhumaa hin jiru buqqa'ee hin beeku. Hidhamee hin beeku. Miidhamaa hin beeku. Lolli kun itti fufnaan garuu rakkoon kun safarii uummata keenya irra ga'u kuni dachaan dabalaa deema jechuudha. Kanaaf wanni lolli akka dhaabatu barbaannuuf madaa kaleessaatirraa madaan biraa dabalamaa akka hin deemne dhumaatii kaleessaatirraa dachaan dabalaa akka hin deemne hanqisuudhaaf jechuudha.
kabira wanni way waachaa jirruuf lolli kun itti fufnaan yeroo ammaatitti mootummaa wajjin garagartuu shanii jahattu lolaa jira. Lolli kun itti fufnaan mootummaa